Dhiisaan yoo dhabames dhiifamni ni jira. Gatiin dhiifamaa iddoo dhabaa deemuudhaan haaloon goobee gadoo fi madoon dachee kanarra faca'uudhaan nagaa fi jaalalaa dhukkubsachiiseera. Maatiin irraa dhalannes haaloo fi gadoo akka aannaniin waga'aa nu guddisanii. Atis dhiisii anis haa dhiisuu dagatanii kaa isa hin gootuu kaa ishiin gootuu mugolee ishiin cabsituu har'a akkasiin jedhe mitii ati immoo boruu akkas jettee arrabsitaa nuun jechaa afaan mi'aawaa araaraa fi dhiifamaa dhiisaa onnee dhugaa dhiifamaa laphee qulqulluu jaalalaa nu keessaa hankaaksanii. Seenaan nuti dhagaa fi argaa guddannee ajjeesaa qofaan gameessa koo baga gombiftee dabalii ammasitti daddabalii ajjeesii qe'ee faachaan sararii jedhanii madaala jallisanii madoo fi gadoo nu dhaalchisanii. Siyaasni biyya keenyaas daandiidhuma sanarra deemaa dhufanii lufanii. Biyya bulchuudhaaf sirnaan caalchisuudhaaf imaammataa fi sirna caaloo fi dhaalu baafatanii biyyi imaammanni isaanii akka caaluu hubatanii akka wal caalchisaniif osoo hin taane wal ajjeesuu fi wal balleessuun aangoo walirraa dhaaluutu baratamee aadeffamee. Diraamaa fi tiyaatiroonni hojjetaman baacoowwan baacaman hunduu kanneen abbaa warraa fi haadha warraa haaloo walirratti qabachiisanii haaloo wal baasan kanneen obboleessaa fi obboleettii maatii keessatti wal balleessuudhaaf deeman isa ajjeesee haaloo bahuu isa balleessee qophaa fudhaadhessuun. Nama biyya abbaasaa keessatti wal ajjeesaa walitti dhaadata jajuun ni faarsuu ni leellisuu ni jajjabeessuun. Walleewwan keenyas isa dhugaan biyyaaf isa dhugaa naqaaf isa dhugaan mirga dhala namaatiif isa dhugaadhaaf dhugaa malee du'ee fi isa haaloo qabatee gadoo fi madoodhaan machaa'ee harki dhiige faarsanii dhaloota keessaa onnee dhiifamaa mancaasuun. Gariin ammoo utubaa dhiifamaa humna aartiin dhiibanii jiksanii onnee dhiifamaatti ibidda kaa'anii ittiin nama guggubuun. Faaruuwwan amantii muraasnis walalumaa fi yeedaloodhumaa walleewwanii qabatanii isuma wallee keessatti barsiifamee fi aadeffameen bawwee galaniiru. Riqichi dhiifamaa dulloomee waaree jaaree har'a bifti isaa jijjiiramee muuxatee dhiifamaan deebi'ee dhaloota ceesisuudhaaf qophaa'uu qaba. Hayyoonni gurguddoon biyyattiin qabdu rogeeyyiin siyaasaa buleeyyiin bulanii turan artistoonni sagalee fi kabaja guddaa baatan abbootiin gadaa sirnaa olii harkaa qaban dureewwan amantii dhugaa uumaa dhagaa guddatan biyyootaa fi namoota gurguddoo biyya isaanii dhiifamaan ijaarratan osoo arganuu dhaga'anuu isaan fakkaachuu dhiisanii haaloo dhaloota dhaalchisanii. Dhiifamni dhugaa dhiifama Neelsan Maandeellaatiin. Dhiifamni boolla du'aa keessaa Hindii baasee kan Mahaatama Gaandii fa'aatiin. Guddummaan Amantii Dhiifamaan faayamee kan Luba Deezimoon Tuuttuu fa'aa
biyya keenya kan galle dhorkamee mii'aa fi ulfina dhiifamaa dhabne hadhaa fi gubaa haaloodhaallee afaaniin waan onnee dhiifamaa siifaa kennu jechaa wal eebbisaa eebba dhalootatti hin qabannes wal eebbifneerra. Kun hundi wal gachananii gadaa fi gaaddidduu nu dhoowwanii ilmaan haadha tokko addaan fo'anii daandiin dhiifamaa dhiphachaa dhidhiphachaa riqichi jaalalaa dulloomaa dudulloomaa humni jaalalaa nu harkatti dadhabaa ilaa fi ilaameen uuqqachaa yayyarachaa fallii fi faloon abbaa fi haadha dhabaa jibbi ijibbaatee haaloo fi gadoon goobee haati tokko ilmaan ishee tokko alaa tokko manaa kan mana hidhaa garii biyyaaf kadhibii ammoo biyyoodhaaf laattee jiraachaa jirti. Dhiifamni dhugaan dawaa nagaaf jaalalaati. Nagaa fi jaalalli ammoo fayyummaadha. Fayyaan immoo matuma isaatiinuu jaalala. Qorannoo dhiyeenya kanaa doktaroonni fayyaa fi qorattoonni yookaanis saayintistoonni qorataniin har'a addunyaa kanarratti namoonni baay'een akkuma dhukkuboota kanneen biroo dhukkuba jibbinsaa haaloo fi gadoodhaan dhukkubsachaa jiru jedha. Waan nu gootan hundaa hin dagannu garuu ammoo dhiifama sinii gooneerra. Neelsan Maandeellaa nama nu miidhee dhiifama yoo gaafannu dhiifamni waan isaaf maluuf osoo hin taane nuuf nagaa waan barbaachisuuf jedha. Mahaatama Gaandiin warri amantii kiristaanaa akka jedhanitti dhalli namaa isa Yesuus Kiristoos waamee mariyatee irratti walii galee qabee reebee mismaara gurguddaa itti tumee mukatti waraanee reebee eeboos itti dabalee ajjeeseedha jedhuun. Waan kana yoon dhaga'u madaallii namaa fi bineensaa adda baasuun na rakkisaa. Wanti nama raaju garuu Yesuus Kiristoos miidhaa hanga lubbuu baasuu isaa gocha suukkanneessaa sana hundaa baatee dhiifama isaaniif hin mallee dhiisuufiidha. Waan onnee dhiifamaa isinii haa kennu eebba jedhu erga gaafa dhalanneetii dhagaa guddannee garuu ammoo meerre onneen dhiifamaa meerre eebbisaan kamimmoo eebbifamaanii jedheen kaleessa sar'as of gaafadhaa. Kunoo of qofaa osoo hin taane isinis nan gaafadhaa. Meerre onneen dhiifamaa moo eebba sanatu nutti hin qabanne moo nama nu eebbisetu ofiifuu onnee dhiifamaa hin qabu. Eebbisaan namaa ta'uu qaqqabsiisaan ammoo waaqaa ta'uu. Eebbii fi dhiifamni waliif obbolaadha. Obbolaa bifaanis garaanis tokkootiin eebba kan ta'e namatti qabatu yoo dhugumaan kan eebbisus kan eebbifamus onneen isaa qulqulluu ta'e qofaadha. Namni harki dhiigaa isa harki dhiigee eebbisee eenyutti eebbi qabata. Namni nama eebbisu tokko ofii keessii allisaa yoo qulqulluu hin taane eebbichi eebba bilaashaatiin eeyyen eebba bilaashaa. Fayyuma sagalee ol kaasanii alalaasanii maqaa waaqaa nama hin taanee fi bakka hin taanetti kaasuun eebbii fi dhiifamni onnee dhugaarraa yoo hin maddinee gatii hin qabaniin. Dhugaadha gatii hin qabaniin midhaan bilaashaa ta'anii baduun achirraa ka'eetu
namni xoosii fi xumbusaasa koo fudhu jedhee dhiifamaa ofirraa marsee gatee namni ofiin dhiifne namaaf hin dhiisu. Dachee kanarratti wanti dhiifama caaleen jiru cabaa isatu meelchaa buqqa'as isatu deebisaa onnee jaalalaarraa isatu madaa fi madoo axaawaa godaannisa haaloo waaree jaaree isatu sukkuumee rigee balleessaa lubbuun darbe dhiifamaa fi gumaadhaan hirphamaa hamleen cabee qorqalbiin bu'ee haaloo fi gadoon madoo fi jibbi oolee bulee hundi dhiifamaan qulqulli gadoo dhiifamaan miciriqee bahaa godaannisni jibbaas dhiifamaan rigamee fayyaa. Dhiifamni waardiyyaa dhugaa fi amanamaa jaalalaatiin bilisummaa sammuu maaddiin jaalallirraa nyaatamee hin dhumne riqichi jaaree hin jigne isaadhaa inni immoo dhiifamaa. Dhiifama gaafachuun gaarummaa qofa osoo hin taane gaggeessaa gaarii ta'uudhaan jireenya keenya keessatti dhiifama gaafachuun waan dubbannee nama quuqneef waan hojjannee nama humneef itti gaafatamummaa fudhachuu agarsiisa. Kanaaf namni dhiifama gaafatu waardiyyaa amanamaa nagaa jaalalaa fi dhugaatiin dhiifama gaafachuu keessatti dhimmi ijoon balleessaa raawwattetti gaabbuu qofaaf osoo hin taane nagaa tiksuu fi jaalala wal'aanuu fi dhiifama gaafa gaafattuu miira sirriitu sitti dhaga'ama. Namni miirri sirriin itti dhaga'amu ammoo jiruu qajeelaa fi gammachuu jiraata. Namni jiruu gammachuu jiraatu umurii qaba. Namni umurii qabu ammoo onnee dhiifamaan jiraata. Kanaaf warri keenya yoo nama eebbisan kan onnee dhiifamaa qabaadhaa kan nuun jedhaniifi jireenya dhala namaa keessatti wanti baay'ee ulfaatu gaabbiidhaan dubbiidhaan yookaan gochaan gaafa nama miidhuu kee barteerraa eegalee gochi kee dhagaa caala sitti ulfaatee gaabbiidhaan quba kee nyaachaa jiraattaa. Maal qabaa osoon kana gochuu baadhee maal ta'a osoon akkas jechuu dhiisee jettee ba'aa gaabbii hin baatiin dhiisi dhiifama gaafadhuu qulqulla gaabbii of keessaa baasiin guyyaan kee har'aa yeroon kee sammaa. Gaabbiin guddaan keessoo kee miidhaa ture hunduu dhiifamaan si keessaa bahaa. Gaafa onnee dhugaa dhiifamaa qabaattee dhiifama gaafatte irraa kaasee gaabbiin akka dhagaa baachaa turte sun battaluma sanatti sirraa bu'aa. Dhiifamni ba'aa guddaa namarraa buusu ammoo dhiifama dhugaa kan onnee qulqulluu irraa madde qofaadha. Dhiifamaaf beellama hin qabiiniin haalonnii fi dhimmoonni yoo si dirqan malee dhiifama hin dulloomsin bubbulchitee hin aleessin hin qancarsiinisin. Dhiifamni yoo dulloome arrii baasaa hanga bulaa bubbulaa turaa tutturaa deemuu gatii fi madaalliin dhiifama keetii xiqqaachaa xixiqqaachaa salphachaa sasalphachaa deemaa. Balleessaa keetiif har'a yookaan boruun dhiifama gaafadha jettee hanguma beellama qabachaa deemtuu hariiroon keessan laafaa bulaa. Jetteen dubbii gidduu keessanitti baay'achaa deemuudhaan hanga madaallii dhiifama keessanii xiqqeessaa waan deemuuf dhiifamaaf yeroo hin qabiiniin balleessaa keefis kan namni biraa si miidheefis hamma dhiisii hamma dhiifamas gaafadhuun dhiifamni jaanseenham. Rakkoo namaan yoo si mudate malee dhiifamni
abbumarraa bareedaa yookaan fudhatama guddaa argata. Namni biraa bakka kee bu'ee dhiifama akkasii gaafatu gochuu ni dandeessa ta'a. Nama sirraa fagoo jirus kan qaamaan bira dhaquu hin dandeenyeefis xalayaa barreessitee dhiifama gaafachuu ni dandeessa ta'a. Garuu ammoo bakka kee bu'ee akka kee kufee ka'ee dhugaadhaan onneerraa dhiifama gaafachuu kee si ibsuu dadhabaa. Kanaaf namnati dhiifama gaafattu sunis miira dhugaa dhiifamaa kee hubachuudhaaf ni rakkataa. Kanaaf dhiifamni ijaan seenaa, ijaan dubbifamaa. Dhiifama hin ergiinii ofuma keetii geessii. Namni ati bakka kee bu'ee dhiifama akkasiif gaafatuuf ergitu sun sirrumaan gocha keetti akka malee akka gaabbitee fi onnee dhiifama dhugaa qabaachuu kee itti himuu dandeessas ta'a. Xalayaan ati jechoota filatamoo fi sookoodhaan guutamaniin balleessaa keetiif akka malee ceepha'uu, miidhamuu fi gadduu kee ibsan kanneen haaloo madoo fi gadoo abbaan sun sitti qabatee dagachiisanii fi gachisiisan barreessitee dhiifama gaafatte ta'a. Garuu namni kun jecha kee malee dhugumaan onnee dhugaarraa balleessaa keetti gaabbitee dhiifama dhugaa fi qulqulluu kan onnee keerraa maddee ta'uusaa wanti miira kee hubatu waan hin jirreef rakkisaadha. Kana qofaas miti. Suuraa kee gocha keetti dhiifama dhugaa kee agarsiisuu kaatee erguufis ni dandeessa ta'a. Garuu suuraan kee miira kee alaa qofa waan agarsiisuuf dhiifama dhugaa gaafachuun kee ni shakkisiisa. Dhiifamni ammoo miira keessoo onnee dhugaarraa malee miira kee alaarraa madduu hin danda'u. Dhiifamas yoo gaafattu onneerraa gaafadhu. Dhiifama yoo gaafattu onneerraa gaafadhu jechuun maal jechuudha? Kutaan lammaffaan itti fufaa. Margaa showuu imala gootaa.